Magaalli Fiichee qe'ee warra guddaati. Koriidarii fi misooma dhabdus seenaa warqii ta'e qabdi. Yaa hooggantootaa, yaa warra siyaasaan uummata marqaa ooltan. Saamichii fi tuffiin uummata Salaalerraa qabdan kun yaa dhaabbatu. Rakkoo nama baratee hin qabnu godinni Salaalee dhalattoota Salaaleetiin hoogganamuu qabu. Rakkoo guddaan jirus isa kana. Uummanni Salaalee ijoollee teenyaan hoogganamuu qabna jedhanii gaaffii kaasaa jiru. Magaalaan Fiichee umurii dheeraa qabaachuun akkuma biyyaatti sadarkaa 1 hanga 10 keessa akka jirtu seenatu dubbata. Hundeeffama magaalaatiinis magaalaa Finfinnee dura katabamte. Bara 1836 magaalaa jedhamtee moggaasni itti kenname. Daandiiwwan qaxxaamuroo gara kaaba biyyattii deeman keessa darbu. Magaalli Fiichee wiirtuu siyaasaa handhuura qabsoo ilmaan Oromooti. Wiirtuu goototaa biyya Jeneraal Taaddasaa Birruu, biyya Abbichuu Bayyanaa, biyya Badhaadha Dilgaasaa, biyya Abuna Phexrosi. Wiirtuu diinagdee biyya Xaafii Adii, biyya Aannanii Tabbuuqatan, biyya Dammaaf Loowwanii, biyya aartiif aartistoonni jajjaboon keessa margan garuu maalgatii qabaree hooggansaa fi namoota uummatichaaf hojjetu dhabuudhaan magaalota kaanirraa duubatti harkifamtee biyya misooma hin qabne, biyya koriidarii hin qabne, biyya gaaffiin uummataa deebiitti hin arganne taatee jirti. Magaalli Fiichee yeroo dhiyootti misoomuu qabdiin gaaffii uummata Salaaleetii Oromoon tokko horaa bulaa deebana.